Hashama akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii Quunnamtii keessan arras viidiyoo biraadhaan walitti deebineerra. Viidiyoo jalqabuu koo dura garuu akkuma beekamu warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'an isiniin jedha. Warreen ammaan dura maatii chaanaalii kanaa taatan immoo like, share, comment gochuun nu jala dhaabbadha. Amma kallattii maan gara viidiyootti dabarra. Seenaan keenya irraa inni jalqabaa kan jalqabu shamarreen tokkotu karaarra imaltuuti. Namichi nyaata karaa irratti hojjechaa jiru tokkos akka isheen bittuuf gaafate. Isheenis tole jettee itti gorte. Innis nyaaticha erga kenneefii booda dhungoo 3 gaafate. Jalqaba akka nyaara gooruu yoo taate iyyuu booda irra gammachuudhaan si'a 3 dhungattee nyaata ishee fudhattee deemte. Yeroo kana akka qarshiin biyya sanaa dhungoo ta'e ni hubanna. Namni kamuu yemmuu waa bitu dhungoo kaffala. Yeroo itti aanu jaalalleewwan mana bitachuu deeman erga wanta hunda xumuranii booda doolaara 2000 gaafataman. Abbaan manaas gidduudhaas haati manaa isaa fi isheen manatti gurguraa turte wal dhungachuu eegalan. Sa'aatii tokko oliif wal dhungatan garuu 1000 qofaa guutan. Karaa irratti namichi muuziqaa taphachaa ture tokko akka tiippiitti namicha karaarra deemaa ture tokkoon dhungatame. Hiriyoonni tokkos mana nyaataa hojjettuu mana nyaataa sanaa dhungachuun utuu kaffaltii raawwatanii argina. Dhuma jaarratti sababa baankiin biyya kana keessa hin jirreef itti gaafatamaan hojjettoota isaa 100 ol dhungachuun miindaa kaffalaaf. Yeroo itti aanu daldaltoonni 2 qoricha suusii walitti gurguruuf utuu wal dhungatanii argina. Dabalataanis falmii yeroo inni bitaa ture dhungoo sanumaa xiqqeessee dhungatu isa gidduutti akka inni irra deebi'uuf ta'e argina. Gara warra mana bitaniitti yemmuu deebinu warri mana bitaa turan lakkoofsa isaa haala gatan iyyuu malee ammallee wal dhungachaa jiru. Yeroo gara hiriyoota mana nyaataa jiranitti deebinu erga kaffaltii isaanii fixanii booda hojjettuu sanaaf akka tiippiitti dhungoo tokko dabalanii fi argina. Namichi nyaata bilcheessaa jiru shamarree silaatti nyaata biraa dabalee itti gurguraa jira. Yeroo isheen kaffaltii raawwachuu eegaltu yookaan dhungachuu eegaltu hattuun dhungoo isaanii haate. Hattichis fudhatee fiigee garuu haala namatti toluun poolisiidhaan qabame. Hattichis poolisicha dhungatee dhungoo hate sana deebise. Seenaan lammaffaan ammoo addunyaa somni hin jirre kan nu daawwachiisudha. Namoonni wanta kamuu yoo ta'e dhugaa haasa'u. Seenichi kan jalqabu gaa'ela irratti utuu shamarree bareedduun namicha fokkisatti heerumtuuti. Hiriyaan isaanis haasaa gaa'elaa gochaa ture. Innis soba dubbachuu waan hin jirreef akka intalattii qarshii qofaaf namicha kanatti heerumaa jirtuu fi jaalalleen ishee inni dhugaan shootaroo akka ta'e dubbate. Shootaroon gaa'elaa kanarra ture. Namoonni iddoo sanas shootaroo tumuu eegalan. Yeroo kana akka addunyaa kanarra somni hin jirre hubanna. Beeksisa TV irraa darbu namoonni siyaasaa hunduu dhugaa dubbatu. Guyyaatti aanu shootaroon hojii isaa irraa argame. Waan meeqa haasawaa beessiyyuu malee hoogganaan isaa tole jechuu hin dandeenye. Yemmuu galgala jaalalli isaa waliin magaalaa ba'an. Isheenis akka isa waliin itti fufuu hin dandeenyetti himte. Innis sarraasaaf gaddaa gara manaatti qajeele. Karaa irrattis boorsaa birrii arge fudhate garuu poolisiidhaan qabame. Yeroo kana boorsicha akka abbaasaaf deebisuuf fuudhee poolisichatti hime. Garuu poolisichi sana manne shugguxii adda isaa irratti qabe. Garuu kun hundi yaada ture. Shootaroonis abbaa boorsichaa arge kenneef. Maal akka godhe garuu hin hubanne ture. Shootaroon abbaa isaa waliin jiraata. Abbaan isaas akka inni hojii irraa ari'ame waan dhageef itti aare. Shootaroon garuu akka har'uma hojii biraa argatetti hime. Abbaan isaas isa amane. Yeroo kana shootaroon hin na'e. Guyyaatti aanu gara hiriyoota isaa deeme. Argannoo haaraa kana itti hime. Jalqaba irratti yaadrimee soba jedhu kana hubachuu dadhaban. Shootaroonis fakkeenyaan isaan barsiise. Yeroo booda galee fi qoosaaf wal sobuu eegalan. Jarris gara mana nyaataa deemu erga nyaatanii booda kaffalteerra jechuun ba'an. Erga guyyaa hedduuf akka kanatti bashannananii booda argannoo isaanii kanaan qarshii akka qaban mari'atan. Shootaroonis bishaan haayilaandii 2 fuudhuun bishaan gammachuu namaaf kennu jedhee moggaase. Jarris kaampaanii bishaanichaa banan. Uummannis gammachuu namaaf kenna jedhanii waan amananiif itti yaa'anii bituu eegalan. Ji'a gidduutti hiriyoonni miliyooneroota ta'an. Shootaroonis abbaa isaaf mana bite. Gidduutti hiriyoonni isaa bilbilaniif yemmuu achi ga'u maamiloonni isaanii itti dudanii bishaan keessaan gammachuu nuuf hin laanne jechuun itti wacan. Shootaroon dubbii qabbaneessuuf akka bu'aan bishaan kanaa waggaa 3-5 gidduutti mul'atu itti dhume. Uummannis ni deeme garuu mucaan Yuukii jedhamtu dhaabbattee hafte. Haati Yuukii dhukkubsattee jalaa duute. Kan isheen shootarootti aarteefis sababa bishaan isaanii abdiitti horee tureefidha. Shootaroonis ofitti gadde. Garuu utuu inni mucattii biraan gahin mucattiin sokkite. Jarris bishaan kana oomishuu akka dhaabuu qaban mari'atan. Guyyaatti yaanu shootaroon gara mana Yuukii deeme. Achitti akkoo ishee arge. Waan ta'e gaafate. Isheenis akka bishaan isaan oomishaa turan abdii isaaniitti horee turetti himte. Innis gara Yuukii erga dhaqee booda ishee sobuu yaale. Haati keetuu hin du'in na waamte turte. Akka Yuukii jaalladhutti naa himinaan jette jedheen. Isheenis amantee galateeffatte. Dhuma irratti shootaroon gara buufata poolisii deemuun argannoo isaa kana sababa isaafis addunyaan jijjiiramte. Beeksisni hunduu soba ta'e. Namni siyaasaa soba haasa'u eegalan. Shootaroonis buufata poolisii hiriyoota isaa waliin wal arguun jireenya haaraa eegaluuf walii galan. Seenaan itti aanu namichi Raayootaa jedhamu nutti agarsiisa. Raayootaan nama jireenya isaa keessatti hiriyaa durbaa qabaachuu irratti hin milkoomne ture. Ganama gaafa ka'u balballi isaa rukutame. Meeshaan inni ajajates dhufeef garuu meeshaa ajajuu isaa qumaan qabu ture. Gaafa saaqus kishaafa ijaa keessatti arge. Guyyaa iddoo hojii isaa oole.
Galgalas utuu shamarree Miisaa jedhamtu waliin marsariitii jaalalleewwan barbaadatan irratti waliin bareen dursa biiraa hedduu dhugee ture. Harri guyyaa Miisaa waliin qaamaan wal arguuf waliin beellaman ture. Raayottaanis kishaafa isaa uffatee deemuuf fuudhe. Garuu gaafa uffatu haala nama ajaa'ibu waan haala arge. Kishaafa kana namni godhate hunduu jireenya isaa keessatti nama gammadaa ta'a. Kishaafi kun ismaartii gilaasii ture. Waan hundas kaan godha. Ergas kaan godhis maal akka inni jechuu qabuu fi maal akka inni gochuu qabu itti hima. Kishaafichis maal akka inni nyaatu eessaa yoo deeme dafee lafa yaade akka inni ga'u ariitii akkamiin akka inni deemu waan hunda itti hima. Akkuma Miisaa walii wal arganiin kishaafaan isaa eenyummaa ishees kaan godhe. Fuula miidiyaa hawaasaa ishees tarreesseef dabalataanis fedhiin ishee akka godambaa daawwachuu ta'e itti hime. Raayottaanis akka godambaa daawwataniif gaafate. Miisaanis nama fedhii wal fakkaatu qaban argachuu isheetti gammadde. Miisaan fakkii tokko itti agarsiisuun seenaa isaa gaafate. Innis ni na'e homaa waan hin beekneef. Ariitiin kishaafaan isaa kitaaba dhiyeesseef. Innis achirraa toora lamaan tokko dubbise. Miisaanis cimina isaatiin booji'amte. Gara mana nyaataa deeman. Raayottaanis qajeelfama kishaafaa isaa hordofuun nyaata nyaate. Gidduu kanaan namni tokko kufe hargansuu dhaabe. Hundumtuu itti fiige. Garuu namni yaaluu danda'e tokko illee hin argamu. Yeroo kana raayottaan kishaafa isaa gargaaramuun namicha kana gara jireenyaatti deebise. Miisaanis gaarummaa fi cimina raayotaatti gammaddee akka guyyaa biraa waliin dabarsan gaafatte. Guyyaa kanaa kaasee raayottaan kishaafa kana tasa ofirraa baasee hin beeku. Guutummaa guutuutti kishaafa kana irratti hirkachuu eegale. Uffata uffatullee kan kishaafichi ajaja uffate. Nyaata nyaachuu qabus meeshaa kanatu itti hima. Yeroo iddoo hojii isaa haasaa godhus kishaafichi jecha yaada hoogganaa isaa tuquu danda'u dhiyeessaaf. Kana booda manaajara iddoo hojii isaa ta'uun filatame. Jireenyi isaas guutummaatti jijjiirame. Guyyaa tokko Miisaadhaaf gaaffii gaa'elaa dhiyeessuuf jedhe. Utuu barreeffama kishaafni isaa dhiyeesseef dubbisaa jiru kishaafaan isaa ifa fixe. Innis addaan kutuun gara suupermaarkeetii deeme. Iddoo kanaan Miisaan gara kishaafa isaa deemte gaafa ilaaltu akka inni meeshaa addaa ta'e agarte. Yeroo raayottaan keekii bitee deebi'ee haasaa duraan addaan kute jalqabutti akka waan hunda barteetti himte. Isheenis an kishaafa kana waliin sin jaalladhu jetteen. Innis filannoo waan hin qabneef kishaaficha ofirraa fuudhee miila isaatiin daake. Yeroo itti aanu gara iddoo hojii Miisaa deemuun dhiifama gaafate. Akka itti heerumtus gaafate. Isheenis gammachuun tola jette. Yeroo kana akka raayottaan leensii kishaafaa kanaa fayyadamaa jiru ban. Yeroo darbe kan inni caccabse yaada kishaafichi dhiyeesseen ture. Yeroo kana kaampaaniin kishaafa kana oomishu keessatti taateen kun tamsaasaa kallattiin darbaa ture. Isaanis meeshaan kun bu'a qabeessa ta'uusaa erga qabatamaan arganiin booda gurgurtaan akka gabaarra walii galan. Egaan viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture. Viidiyoo kanarraa akka bashannantan barumsa guddaa akka argattan abdii guddaan qaba. Torbeettaan immoo maal isiniif qabadhee dhiyaadhu waan akkamii akkan isiniif hojjedhu barbaaddu komentii jalatti barreessaa. Amma viidiyoo itti aanu wal agarruutti nagaatti.